Akka mooltani nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jajjabaattu. Turtiin maal fakkaata? Nuti torbee kana egaa Waaqayyo nu gargaaree akka waldaa Mulu Wangeelii naannoo Finfinnee fi naannoo magaalaa Shaggariitti gara waldoota 205tti dhiyaatan faana taanee dhuga baatirra jirra. Waaqayyoon guyyaa guyyaadhaan boojuu nuu kennaa jira. Har'umallee lubbuu baay'ataman akka waldaa keenyatti gara namoota 22 olii kaleessa gara namoota 55 torbee darbe keessas gara namoota 13 akkasumatti egaa kun kilaastara tokkodha. Guutummaatti garuu Waaqayyoon hojii gurguddaa hojjetaa jira. Kiruseedii guddaan isteediyeema Finfinneetii waldaa Mulu Wangeeliitiin qophaa'ee jira. Jimaata Qidaamee Sanbata guddaa jechaadha. Yesuus nama hundumaan jaalata. Yesuus ሰውን ሁሉ ይወዳል በሚል isaaf egaa ivaanjelizimii hojjetaa jirra. Abbaan dhimichaa gooftaa Yesuus waan ta'eef innis hafuura isaatiin nu gargaaraa jira. Galanni egaa hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa ergamni waldaa biyya lafaa kana keessatti waan lamaadha. Tokkoffaa namoota keessa jiran duuka buutuu dhugaa bifa Kiristoos warra qaban dhugaa gochuudha. Lammaffaa immoo namoota Kiristoositti hin amanne mootummaa Waaqayyootiif qopheessuudha. Ulfinni hundumtuu Waaqayyoof haa ta'u. Egaa inni tokkoffaa namoota keessa jiran namoota amanneera jedhan immoo duuka buutuu dhugaa karaan ittiin godhan karaa sagalee Waaqayyootii fi karaa hafuura qulqulluuti jechaadha. Torbee darbe Waaqayyoon nu gargaaree ergaa Yohaannis erge isa duraa Kiristoos Yesuus nu gargaaree ofii keenya miti. Kutaa tokkoffaa ilaallee turre qabiyyee isaa keessattuu wantoota ijoo ta'an 5 yaadattoo ta'ee Waaqayyo nu gargaaree ilaallee turre. Mee sana dura amma sagalee Waaqayyo kutaa tokko dubbiseen immoo kan har'aa kutaa 2 itti fufna jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri isaa akka nu barsiisu. Abbaan sabichaa, abbaan sagalichaa, abbaan yerichaa hafuura qulqulluudha obboloota koo. Hafuura qulqulluu malee sagaleen kamuu jechi kamuu dhala namaa jijjiiruu hin danda'u waan ta'eef kutaa tokko dubbiseen mee kadhanna. Ergaa Yohaannis erge isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 13. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caafe. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caafe. Yaa Waaqayyo, wanta ta'e keessaa wanti ta'e tokko illee si'in ala hin jiru. Tokko Waaqayyo. Hundumtuu si'in ta'e. Hundumtuu kan keeti. Hundumtuu sumaan ta'e. Sumaaf ta'e. Yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Jajamuun siif haa ta'u. Teessoo keessa ol jedhaa sanarratti ulfinni hooqubaan baraa amma baraatti gooftaa Yesuus siif haa ta'u. Cubbuu keenya, balleessaa keenya, yakkaa keenya, irra daddarbaa keenya kan nuti beeknu kan nuti hin beekne fuula kee duratti kan mul'atee jiru Waaqayyo akka sagalee kee hin hubanne akka sagalee keef hin jiraanne akka hafuura kee hin guutamuun hafuura kee keessa hin deddeebine yaada garaa keetii akka hin raawwanne waan nu godhu cubbuu anas obboloota koorras jiru dhiigalma kee isa qaraanii irratti dhangala'e sanaan nu qulqulleessi. Abbaa sabichaa, abbaa yerichaa, hafuura qulqulluu, abbaa sagalichaa, hafuura qulqulluu nu barsiisi. Nu wajjin ta'e. Inni kana falmu ergamaan dukkanaa kamuu maquma kee kanaan maqaa Yesuusin kan hidhame haa ta'u. Galanni ulfinni hooqubaan siif haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo torbee darbee ergaa Yohaannis isa duraa jennee jalqaba irratti maa inni qabiyyee macaafa kanaa jennee qabiyyee macaafa kanaa egaa wantoota ijoo ta'an 5 ilaallee turre yaadattoo ta'e tokkoffaa irratti kan ilaalle Waaqayyo wajjin tokkummaa uumu. Waaqayyo wajjin maal uumu? Tokkummaa uumu. Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu jechaan pheenxee ta'uu qofa miti, waldaa dhufuu qofa miti. Waldaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu jechaan waan gadi fagoodha jennee ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 5 hanga boqonnaa 2 lakkoofsa 23tti ilaallee turre jechaadha. Egaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu kan jedhu kanarratti maal ilaallee qajeelfamooti ittiin Waaqayyo wajjin tokkummaa uumaman jennee keessattuu Waaqayyo bira dukkanni akka hin jirre, dukkana keessa tokkummaan akka hin jirre, ifaan tokkummaan akka jiru,
cubbuurraa karaan ittiin qulqullaa'an immoo tokkummaa dhugaa Waaqayyo wajjiniin uumuun akka ta'e kaasnee asuma jalatti immoo Waaqayyo waliin tokkummaa gaafa taasifaman immoo wantoonni ifaan mul'ifaman maali jennee kaasnee turre. Dhugaadhumaan amanaan tokko Waaqayyo wajjin tokkummaa gaafa uumu wanti mul'atu maali? Jireenya isaarraa wanti mul'atu. Yeroo hunda nan kaasa jecha kana obboloota koo barsiisuun keenya, lallabuun keenya, raajuun keenya Efesoon boqonnaa 4:11 gara dakaa bu'ee boojuu boojii dhala namaatiif kennaa kenna ergamoota, raajota, tiksitoota, barsiisota, hojjettoota wangeelaa hidheeti qaama Kiristoosiif kenne kan jedhu kun kennaa nu keessa jiru lallabuun keenya kuni kennaa hafuura qulqulluuti obboloota koo. Roomeen 11:29 Waaqayyo waamicha isaatii fi kennaa isaatiif hin gaabbu waan jedhuuf. Kanaaf Waaqayyo waliin tokkummaa gaafa taasifaman, tokkummaan dhugaa gaafa taasifaman wantoonni mul'ifaman maali jennee tokkoffaa ajajamuun Waaqayyoo fi sagalee isaatiif hafuura qulqulluudhaaf abbootaaf ajajamuun Kiristoos fakkaachuun jaalalaan deddeebi'uun addunyaarraa cubbuurraa adda ba'uun dhugaadhaaf amanamaa ta'uun kun jireenya keenya keessatti mul'ata gaafa nuti tokkummaa dhugaa goonu malee tokkummaan waldaa keessa dhufuu miti jennee kaasneerra. Namoonni tokko tokko waldaa dhufuu isaanitti fakkaata. Qofaa Qorontos boqonnaa 5:17 irratti Phaawulos kan dubbate eenyumtuu kan Kiristoosoo ta'e uumama haaraadhaa jedhe. Baay'ee amantoota barreesse xalayaa sana warra amananiif barreesse. Kan Kiristoos ta'uu qabnaa jechaadha. Ajajamuudhaan, Kiristoos fakkaachuudhaan, jaalalaan addunyaarraa adda bahuudhaan dhugaaf amanamaa ta'uudhaan jechaadha. Kanaaf qabiyyeen macaafa kanaa ni dursaa Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuudha jechaadha. Inni lammaffaan ijoollee Waaqayyootu nuti. Jechaadha ijoollee Waaqayyoo jechaan ijoolleen Waaqayyoo waan isaan ittiin adda baafaman qabu. Haaliin adda baafamu ajajamuudhaan, Kiristoos fakkaachuudhaan, jaalalaan addunyaarraa adda bahuudhaan, dhugaadhaaf amanamaa ta'uudhaanii fi kan kana fakkaatan. Inni lammaffaan ijoollee Waaqayyoo maaliin beekamu? Amantii guutuu ijoollee Waaqayyoo. Amantii guutuu ta'e, amantii akka macaafa qulqulluuti ta'e. Inni lammaffaan isa kana qabiyyeen macaafa kanaa. Qabiyyeen macaafa kanaa inni sadaffaan torbee darbe kan ilaalle hafuura dhugaa. Namoonni hafuura dhugaa of keessaa qaban maaliif beekamu jennee kaasnee turre. Ani hafuura dhugaan of keessaa qaba. Hafuura qulqulluun na keessatti sirriitti socho'a. Hundumti keenyaa dhugaadha. Hafuurri qulqulluun nu keessa jira. Garuu hafuurri dhugaan sun nu keessatti aktiiv ta'ee jireenya keenya gaayidi gaafa godhu sirriitti keessa keenya gaafa socho'u tokkoffaa maaltu ta'a? Hafuura sobaa adda baasuu dandeenya. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:1, 2, 3, 5 ilaala. Hafuura sobaata adda baafna. Hundumaaf ameen hin jedhu. Lammaffaa hafuura dhugaa dhugoomfachuu dandeenya. Hafuurri dhugaa immoo kuni dhugaadha jennee immoo hafuura dhugaa sana dhugoomfachuu dandeenya jennee qabiyyeen macaafichaa inni lammaffaan sadaffaan isa kana. Qabiyyeen macaafichaa inni arfaffaan waa'ee jaalala Waaqayyoo kaasa. Jaalala Waaqayyoo. Waa'ee jaalala Waaqayyoo kanas yaadolee ijoo ta'an 5 kaasnee ture. Tokkoffaa jaalalli Waaqayyoo irraa kan madde ta'uusaa. Maddi jaalala dhugaa Waaqayyo ta'uusaa. Kan ammoo tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4:7-10 irratti caafamee arganna. Itti fufna gara fuulduraatti gadi fageenyanii. Lammaffaa jaalala Waaqayyoo mul'iseef deebii sirrii kennamuun akka qabu. Jaalala Waaqayyoon fannoo irratti mul'ise sanaaf immoo deebii sirrii. Dhiirri tokko dubara tokko, dubartiin tokko dhiira tokko gaafa jaalattu sin jaaladhaa qofa miti kan ishiin gootu. Yeroo ishii kennitii fi hin ajajamtii fi paashinii agarsiifti. Akkasuma Kiristoosiif jaalala Waaqayyoon fannoo irratti karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nutti agarsiisanaaf deebii sirrii kennuu akka qabnu. Sadaffaa irratti waa'ee jaalala Waaqayyoo maal kaafne? Jaalala Waaqayyoon dhaabbatanii jiraachuu. Dhaabbachuu immoo jaalala sana keessatti. Jaalalli Waaqayyoo amala maalii qaba? Irrevocable love, unconditional love. Haalota irratti kan hin doofne jecha. Wangeelii Yohaannis 3:16 isatti kan amanu jireenya bara baraa qabaatuuf malee akka hin banneef Waaqayyoon tokkicha ilma isaa amma kennutti addunyaa kan akkanumatti kan jedhu argitu. Akkanumatti nu jaalate. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo warra nu jaallatan qofa jaallannoo ta'e warra nu jibban jibbanoo ta'e inni jaalala Waaqayyoo miti obboloota koo. Inni warra namanne biras jira. Jaalala ittiin diinota keenya warra nu ari'atan warra nu jibban ittiin jaalannu sana jecha. Isa kanaadha inni arfaffaan sirrummaa jaalalaa. Jaalalli Waaqayyoo inni qulqulluu ta'e sirriidha obboloota koo. Iddoo kennuufii qaba. Inni shanaffaan ajajamuu jaalalaa. Maal ta'u?
ajajamuu. Jaalalli dhugaa ajajamaadha. Kanaaf qabiyyeen macaafa kanaa inni shanaffaan waa'ee jaalala Waaqayyoo kaasne, inni arfaffaan jaalala Waaqayyoo kaafne, inni shanaffaaf inni dhumaa maal jenneeti ilaallee ture torbee darbee dhugoomsi Waaqayyoo irraa kenname. Waaqayyo mataan isaa dhugoomsi maalii kenne? Kanarrattis wantoota ijoo afur kaasneerra. Tokkoffaa addunyaa akkamitti mo'achuu akka danda'amu, wangeelli hangam amansiisaa ta'uusaa, karaa mucaa isaatiin jireenya bara baraa jiraachuusaa, waa'ee deebii kadhataa, waa'ee dhugaawwan gurguddoo sadii, wantoota kana torbee darbee ilaalleerra jechaadha. Egaa har'a kutaa lammaffaa kan ilaallu immoo seenaa dudduuba ergichaa fi kaayyoo ergichaati ilaalla jechaadha. Maa inni kaayyoon ergaa Yohaannis kun maalinni? Seenaan dudduuba isaatii hoo maalinni? Egaa akkuma beektan barreessaan ergaa kanaa ergamaa Yohaannisidha jechaadha. Ergamaa Yohaannisidha. Ergamaa Yohaannis kun macaafota 5 barreesseera. Macaafota 5 sana keessaa wangeela Yohaannis, ergaa Yohaannis isa duraa, ergaa Yohaannis isa lammaffaa, ergaa Yohaannis isa sadaffaa fi mul'ata Yohaannis barreesse jechaadha. Yohaannis kun Gooftaa Yesuus Kiristoos hunda caala kan ofitti siqsee eenyu dabarsee akka kennullee ergamoota keessaa isattidha kan hime. Nama baay'ee Waaqayyo wajjin hidhata qabudha. Akkasuma Maatewos 17 gaafatanii dubbistan tulluu irratti illee ulfina isaa addaatiin kan itti mul'ate Phexros, Yaaqoob fi Yohaannis kanaadha jechaadha. Inni kan biraa yaadni ijoon ergichaa maalidha jettan? Dhugaadhaa fi qajeelummaa. Tokkoffaa dhugaa, lammaffaa qajeelummaa. Barri itti immoo macaafichi kun barreeffame egaa beektonni akka kaanitti bara 85 hanga 95 dhaloota Kiristoos booda baroota kana jidduutti barreeffame jechaadha. Egaa seenaan dudduubaa ergichaa maali? Yookaan seenaan dudduubaa macaafa kanaa maali jettan? Maqaa Yohaannis jedhu faana egaa kitaabota haaraa 5 faana kan wal qabate jennee amma isinii ibseera. Wangeela Yohaannis, ergoota 3 fi mul'ata Yohaannisidha. Egaa baay'ee kan isin ajaa'ibu ergaa kana keessatti Yohaannis ofiisaa ibsuu baatullee jaarraa lammaffaa keessatti dhuga baatonni turan fakkeenyaaf kan akka Phiyaas, Iraaniyaas, Xarxaliyaan fi Qaliminxoos kan Iskindiriyaa namoonni jedhaman kun ergaan kun bartoota 12 gooftaa keessaa isa tokko ergamaa Yohaannisiin barreeffame jedhaniiti kan itti walii galanii. Sababbiin immoo namoonni kun arfan itti walii galaniif kan akka Phiyaas, kan akka Iraaniyaas, kan akka Xarxaliyaanii fi Qaliminxoos sababbiin isaan ergaa kana Yohaannisitu barreessanii walii galaniif maali yoo jettan wangeela Yohaannis faana haalli barreeffama isaa tokkodha jedhanii amanuu. Egaa seenaan dudduubaa inni kan biraa macaafa kanaa maali yoo jettan ergaan kun namoonni dursa barraa'eef maqaan adda ba'anii hin ibsamne, eenyu akka ta'an, eessa akka jiran adda ba'anii hin ibsamne. Ergaa kana keessa nagaan bal'aan hin jiru akkuma argitanitti. Qaxxitaa barsiisota sobaa sana falmuudhaaf waa'ee Kiristoos eegala jechaadha. Nagaa qaxxitaa ta'een argitanii maqaan namootaa yookaan bakkeen adda bahee hin kaa'amne, eenyuuf akka barraa'e, iddoo kamitti akka barraa'e bal'inaan hin argitanii. Kanaaf itti gaafatamummaa kana qabu jedhamee kan yaadaman egaa yeroo sana mul'ata irratti mul'ata tokko 11 godhatanii gaafa laaltan waldoota ardii Eeshiyaa keessa jiraniif waldoolee torban sanaaf akka barraa'edha wantichi kan dubbatu jechaadha. Waldoolee yeroo sana turan rakkoo wal fakkaataa qabu waan turaniif ergaa naannoftuu karaa nama ergatuu kanaan ergeera yookaan ergaa kana barreessee nama isaaf ergamuun xalayaa kan akka barreesse waldoota ardii Eeshiyaa keessa akka jiraniif jiran hundumaaf waldoota torban sanaaf barraa'e jedhameeti egaa yaadama jechaadha. Seenaa dudduuba ergaa Yohaannis isa duraa kana gaafa laaltanii yaadni ijoon yookaan ka'umsi ergichaa karaa Kiristoos waa'ee fayyina dhugoome karaa amanaatiin haala adeemsa fayyinaa irratti ilaalchisee rakkoo barumsa sobaa jiru yookaan barumsi sobaa waldaa sana keessa yookaan tiimii gurmuuwwan sana keessa xalaan gartuuwwan ergame sana keessa jiraachuu isaatii keessattuu ergaan waan barreeffame faana dursanii namoonni turan namoonni tokko tokko gurmuu waldaa isaanii dhiisanii akka deemanidha. Keessattuu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19. Egaa barsiisni isaan facaasanii barsiisa isa sirrii isa kan Kiristoos isa kan fannoo isa kan bara baraa isa jalqaba
barraa'e sana isa sirrii ta'e sanarraa faallaa kan ta'e. Barsiisni sobaa kun yeroo sana egaa Yesuus inni Kiristoos ta'uusaa tokkoffaa Yohaannis 4:2-3 karaa seera qabeessanis ajajoota Kiristoos raawwachuu tokkoffaa Yohaannis 2:2-4 5:3 cubbuurraa 3:7-12 addunyaarraa 2:15-17 adda bahuu amantii fayyina argamsiisuufis amantiin kun barbaachisaa miti jedhanii lallabachaadha barsiisonni sobaa kun. Cubbuurraa adda bahuun, addunyaarraa adda bahuun, ajajoota Kiristoos raawwachuun kun barbaachisaa miti jedhanii warra lallabanidha jechaadha ergamoonni sobaa kun. Kanaafuu kaayyoon macaafa kanaa yookaan kaayyoon ergaa kanaa Yohaannis yeroo ergaa kana barreessu kaayyoo dachaa ta'e qaba yookaan yaadota ijoo ta'an lama qaba. Tokkoffaa barsiisota sobaa mormuu fi ifa baasudha. Obboloota koo bara kanas warra soban mormuu qabna, ifa baasuu qabna. Kanaan ala dhaloota fudhatanii gara si'oolii deemu. Kiristoos irraa adda baasu jechaadha. Kanaaf barsiisota sobaa kana falmuudhaaf, mormuudhaaf isa qofa otoo hin taane immoo soba isaanii sana ifa baasuudhaaf barreesse. Kanaafuu obboloota koo sagaleen Waaqayyoo bara kana kan gadi fageenyaan hubachuun kan nu barbaachisee fi kamtu dhugaadha, kamtu soba, kamtu jireenya, kamtu badiidha, kamtu ifa, kamtu dukkana kan jedhu kana beekuu qabna. Kan dhufe hundumaaf ameen jechuu hin qabnu. Beezii macaafa qulqulluurra dhaabbannee waan dhugaa ta'e fudhannee waan soba ta'e ifatti falmuu qabna. Maaliif yeroo hundumaa waan soba ta'e dhageenya yoo ta'e obboloota koo karicha irraa gorra. Daandicha irraa gorra. Daandicha irraa ogorre immoo dhumni keenya badii ta'a obboloota koo. Kanaaf kaayyoon ergaa kanaa ni jalqaba barsiisota sobaa mormuu fi ifa baasudha. Inni lammaffaan ijoollee hafuuraa Yohaannis ijoollee hafuuraa isaa warra ta'an Yohaannis Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uun karaa hafuuraa. Karaa maalii? Karaa hafuuraa. Tokkoffaa ajajamuu maal gochuu? Ajajamuu fudhatama qabuun. Maal ta'u? Ajajamuu. Eenyuuf ajajamu? Sagalee Waaqayyootiif jechaadha. Ajajamuu fudhatama qabuun. Kana jechaan ajajamuu fudhatama qabuun kan jedhu kun ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4:15 gaafa laaltan namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanee yoo beeksise tokkoffaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa innis Waaqayyo keessa in jiraata jedha. Argitanii ajajamuu fudhatama qabu kan jedhu kun Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa amanuudhaan beeksisuu jireenya keenya keessa yoo jiraate Waaqayyo nu keessaa nutis immoo isa keessa jechaadha. As jalatti ijoollee isaa hafuuratiif Yohaannis yeroo barreessu inni tokkoffaan ajajamuu fudhatama qabudha. Lammaffaa jalatti kan jiru yaadota afur kaasa. Lammaffaa jalatti qajeelummaa fi qulqullummaa gammachuu guutuun. Qajeelummaa fi qulqullummaa gammachuu guutu. Kana jechaan ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 1:3-4 gaafa laaltan isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinis. Kana hundumaas gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caafna. Argitanii qajeelummaa fi qulqullummaa gammachuu guutuu nuu kenna obboloota koo. Qajeelummaan jireenya keenya keessa gaafa jiraatu, qulqullummaan jireenya keenya keessa gaafa jiraatu gammachuu guutuu arganna. Gammachuu guutuu. Isa lammaffaa jalatti yaadni sadaffaa inni kaasu jireenya bara baraa dhugoomfame akka qabaatanidha. Jireenya bara baraa 2:3 irratti kan inni kaasu jireenya bara baraa akkamittiin qabaatu? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5:13 kutaa nama dubbise.
isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caafe. Yaada ijoo macaafichaati kun. Warri ilma Waaqayyootti amantan maal qabdu jedhaa? Jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kan hundumaa isiniif caafedha. 2:4 iddoo jireenya argamiinsa hafuuraa akka ta'an Qofaa Yohaannis 2:20 4:4 gaafa laaltan keessattuu tokkoffaa Yohaannis 2:20 maal jedhaa? Iddoo jireenya argamiinsa hafuuraa akka ta'anuuf yeroo dubbatu isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniirtu, hafuura qulqulluudhaan jechaadha. Hundumti keessanis beektota karaa kamiin? Karaa hafuurichaa jechaadha. 21 tokkoffaa Yohaannis 2:21 isin dhugaa waan hin beeknefan isiniif caafee mitiidha. Ergicha kan inni isinii barreesseef dhugaa waan hin beekne miti. Waan isin isa keessa isin isa beektaniif dhugaa keessas sobni tokkollee waan hin baanefan isiniif caafe malee jedha. Isiniif caafe maleedha. Kanaafuu egaa kaayyoon macaafa kanaa yookaan kaayyoon ijoon macaafa kanaa wantoota lamaadha. Tokkoffaa barsiisota sobaa mormuu, ifa baasuu. Barsiisonni sobaa kun gara fuulduraatti dhufnaa Kiristoos Yesuus foon uffatee hin dhufnee jedhu. Waan foon uffatu fakkaatee dhufe malee foon uffatee hin dhufnee jedha. Kanaaf ergaa isaa Yohaannis duraa 1:3tti boqonnaa 1:1 irratti waan argine waan harka keenyan qaqqabanne jedha. Hafuurri qaqqabatamuu hin danda'u waan ta'eef itti dhufna isa boqonnaa 1 yeroo seennu mormuu fi ifa isaan baasudha. Lammaffaa ijoollee hafuuraa Yohaannisiif tokkoffaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uun karaa hafuuraa ajajamuu fudhatama qabuun akka jiraatan qajeelummaa fi qulqullummaa gammachuu guutuun jireenya bara baraa dhugoomfame akka qabaatan iddoo jireenyaa yookaan argamiinsa hafuura qulqulluu akka ta'an isa jedhu isaan hubachiisuudhaaf kana barreesse jechaadha. Egaa kutaa lammaffaa har'aaf asuma irratti dhaabna. Kutaa 3 immoo torban itti aantu yoo Waaqayyo eeyyamee fi yoo fedha isaa ta'e iyyaatii yookaan qorannaa macaafa kana immoo wantoota ijoo ta'an ditteel gadi fageenyaan Waaqayyo nu gargaaran kaafna. Akkasumas ibsa addaa macaafa kanaa. Macaafni kun ergaa Yohaannis kun wanti ergaa Yohaannis adda godhu wantoota ijoo ta'an 5tu jiru. Isaan maal akka ta'an ibsa addaa macaafa kana wanta adda godhu wantoota 5 in kaasna jechaadha. Kutaa 3ffaa torban itti aanu yoo Waaqayyoon eeyyamee fi yoo fedha isaa ta'e. Har'aaf garuu asuma irratti goolabnaa. Jabaadhaa, dhaggeeffadhaa, barreeffadhaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Sirriitti hordofaa, caqasaa, dhugaan isiniin jedha. Barsiisa akkanaa baay'ee isaan argattan waan ta'eef gadi fageenyaan egaa Waaqayyoon pirivileejii fi carraa nuu kenne hundumaan sagalee Waaqayyoo walii qooduun saba Waaqayyoo tajaajiluun carraa waan ta'eef wantootan namoota biraa barsiisuniif qooduun qaba jedhee tanan dhufee ayyaanni, araarri, dibanni, mul'anni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Diinonni keessan karaa foonii, karaa hafuuraa kallattii hundumaan akka fedha Waaqayyootti akka isin hin babal'anne isin falman kamuu maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos isa jiraatatiin karaa keessan, daandii keessan, jireenya keessan irraa maqaa Yesuus Kiristoositiin haa hidhaman hin jedhaa. Ayyaanniif araarichi kan Kiristoos Yesuus hunduma keessaniif haa baay'atu. Dhiiga Kiristoos isa jiraataa fi isa kan bara baraa sana keessa maqaa Yesuusitiin dhokadhaa. Galanni ulfinni fooqubaan Waaqayyo Waaqa isa jiraataadhaaf haa ta'u. Itti fufna gaa barnoota kanaa dhaggeeffadhaa. Namoota kaaniifis sheer godhaa. Gaaffii yoo qabaattan weelkaam. Ayyaanni, araarri, dibanni Waaqayyoo hunduma keessaniif gola naannoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ulfinni kan bara baraa inni olaanaan sun isa qalame Kiristoos Yesuus qofaaf haa ta'uun isiniin jedhaa. Kadhata keessaniin yeroo hunduma nu yaadadhaa. Wangeelli bara baraan mo'ataadhaa. Eebbifamaa. Eebbafillee bara baraan ta'a. Shaaloom.